Oromia today Federation of Civil Society da I think abaawonis baasanii jiran womonis baastee jirti dhaabonni hedduun I think Jawaar Mohammed kanarratti yaada kannatee jira bikka hedduutti gaa dubbii asmaraa sana irra waliigallee fakkaatti jechuudha Isaayyaas Afwerqiin illee haa galatoomi tokko nu goote ammallee tabiraa takka nutti deebisi yennaan jechuudha akka shabboomiiletti Isaayyaas wanni jennuun yaqdirleen galatoomi takkamoo nuti deebisi beetee oromummaa kajee kun hin geenyeeti mee tafsiira isaa akka gaarii babal'isi dubbadhu jennaan jechuudha meefi inni dhimma siyaasaa beetee teenya keessatti harka naqachuun tuni ummata keenya mirqaan sun isiin malaa jechuudha gabaabinaan warra barate Oromoodha beeytoonni keenya ulfaadhaa galatooma ni jirtanii keessanuu harreef mul'iftanii ammoo bikka hundattuu odoo mul'attanii gaarii beete faffacaatanii kaan zaaraa miidiyaa gubbarraa kaan beete TMH gubbarraa kaan Itiyoofooroon gubbarraa mooraa beete qotte duudaadhaatiif wayyaaniidhaa oowwisuu odoon taane gurmuu teessan gaaddisa keessaniin afaan tokkoon Brigadiin PhD da doktoroota addunyaa irratti beete uummata Oromoodhaatiif sagalee ta'uun barbaachisa keessaawu siyaasa geopolitiksii gaafa Afrikaa irratti Brigadiin PhD da barbaachisa yeroo Jabuutiin uummata keenya raaftu imagine PhD dhibbi tokko waraqaa katabeessoo beete Jabuutitti erguun isaan kanaan ni baarestii jechuudha lakkaawanii Profeesar Abalu Dr. Abalu Haruudoo sabo Oromoon dila kan nama baratee qabdiinuu kaa beekadhu maqaa guddaadha jechuudha kanaaf Brigadiin PhD dha falmii jalqabdan kana maaloo odootti fuftanii gaarii uummata Oromootiif illee bu'aani buusaadha akkuma beektee har'a asmaraan amma Isaayyaas Afwerqiidhaa zaaraa miidiyaadhaatiin ani kosin janne Oromummaa habzi Oromoo jibatee yaqnuni la takhallakum la tafallaqum la habatakhalakum abo ani akkana jenne dhiiroo abo kana na hubatina maare waywaachuu jalqabee jechuudha amma gaa enyu yelma Gabraab Muhammad Gabraab whatever Gabra masqalillee gabbeeti dubbatee jechuudha so kun hundi wanni garsiisa hojii beete namni seriously isa fudhachuu isaa isan garsiisa itti fufaa uummata Oromootiif sagalee ta'an ka afeerraa teenya jechuudha irra deebiidhaan Federation Civil Society Australia da akkalumatti Oromia today akkalumatti hayyoota keenya warri abaa'oo warri beete woboodha Jawaar Mohammed qaamni biraatis warri xaliyaa barreessitanii kanarratti balaaleffannaa keessan dabarsitan dhimma kanarratti walii galuu keessaniif galatoomaa isaniin jechuu barbaanna taaftes haa falmiin haa jabaattuun dhaamsa keenya jechuudha tanaa garaa biraa kun tan biraa ammoo yeroo ammaa tana keessatti simannaallee godhamuu baatuuf illee Tolosaan biyyatti deebi'ee jira jechuudha Jeneraal Tolosaan beektanii jechuudha egaa isaniin beektan Tolosaa Saadiqaan beektanii jechuudha Tolosaan gaa amata egaa miidiyaa kanarra baane Tolosaa kana nuti numa himnaa jechuudha Tolosaan keenya jechuudha takkaan dhiifne ammoo har'a keenya ta'uu jiran fakkaata Tolosaa jechuun nama murtii guutuu jechuudha honestly namni beekte yeroo garii wanni nama gaddisiisu keessa nuti afaan nu biratti hafeeti safuun nurraa cabee jechuudha warri Oromoo ta'e afaan Oromoo dubbatu kuni software keenya hardware hambifannee malee software nurraa garagalti warri ammoo afaan harkaa badee kuni software isaanii beekteen numa jirtii fi jechuudha hardware kana duraa jijjiirame malee Saadiqaa jechuun nama murtii guutoonni jechuu barbaadeef beekadhu uummanni raayyaa saayikoloojii isaanii saayikoloojii Oromoodhaa tan tuqamni yoo jiraate taraayyaati jechuudha irraa sadii deebi'a jarri afaan irraa balleessan malee raayyummaa san irraa balleessine jechuudha raayyaa manguddoo isaanii wajjin haasee xaaliyaaniitu masjida ijaareef sandura wal lolanii beekadhu sandura wallolaniiti warri raayyaa kun dhukkeeraa hase xaaliyaan akkasitti gaa warra gumaa ta'anii jechuudha amma xaaliyaan kun duuba ifirraa sossobuudhaaf
I don't know, naannoo carcari taatu dhummuuga taatu somewhere naannoo raayyaatti masjida ijaaraniif. Masjida ijaaraniifiti dubaga akkasitti dhogwaanni fixe. Teega manguddoon teessee mari'atte masjida warra gumaa seennee salaatu ijaare jechuudha. Masjida warra gumaadhaa seennee salaatu ijaaranii murtii godhatanii masjidni san ilaa amma namni itti salaatu hin jiru naan jaaran. So raayyaa jechuun nama yoo waa murteeffate murtii fi jala deemu. Ilmaatu gootummaan har'a nuti Tigraay keessatti argaa jirru tun. Wayyaanee jechuun kun bare diduu bara didaa jechuun diduu. Didu jechuun afaan Tigreedhaatiin diduu jechuudha. Yeroo na hubattamu kam. Sogaa diduun tuni isaaniin jalqabamtee beekadha. Qadaamaayi wayyaanee jechuun jara kana. Jarri xayyaaraan beektee Haayile Sillaaseen dadhabatee xayyaarri sababa nama lamaatiif Itoophiyaan xayyaaronni eerfoorsii uumtee jechuudha. Tokko fincila raayyaati. Lammaffaan ammoo fincila baaleedhaati jechuudha. Wanni gara Bishooftuutti dhiyaatanii fi achittuu dhaabanii fi fincila beektee waaqoo guutuudhaatti oggoleen fuulli rabbitti haa tolu san sodaa qabsoodhaa achirraa qabaniif achirra kaa'an. So walumataa jira. Maaliif xayyaaraan namni qabsoo Oromoodhaa kan xayyaaraan dura Afrikaa keessatti dhawamee warri raayyaa tokko lammaffaan qabsoo beektee dhombir amma fincila dhombir kabaaleedhaati jechuudha. Walubannaayyuu beejirtanii takka takka hanna. So raayyaa warri raayyaa yeroo ammaa tana keessatti Dabratsiyoon fayyaa haa ta'u jechuudha. Mallas Zeenaayii nu harkaa fudhate dhiira tana hundaa'u. Warri Finfinnee seenee oggoloota ji'a afurii seenan ati ji'a sadii moo afurii seenanii yoo dogoru baadhee foshoo tokko naangalee ammoo sadii guututtu raayyaa jechuudha. So Saadiqaan jechuun honestly nama barate nama murtii guutoo nama beektee jara kanallee hin ganne jechuudha. Nama wa'ada nama hooda tiisuu jechuudha. If beekaa bara akka jarri kuni I don't know akkamitti keenyaan nama dhibdee jechuudha. Mana keetii beektee warra keessaniitu si wallaalee takka warra keessan si jalaa bade. So ganda biyya namaa dheettee warri kunifis si qabe jechuudha. Soga warra keenya harka dheettee haa keessaan godaan tokko Oromootti warra sanuma jabeeffatta jechuudha. Amma uummanni raayyaadhaa wanni Tigraayitti hirkatanii fi khabar ka Amaarri Oromoorraa kutanii jechuudha. Oromoorraa kutan. Soga hoggaa Oromoorraa isaan kana kutan carraan biraan jirtu jechuudha. Uummanni Tigraayis kan takkaan beekadhu Qote duudarra waa wayyaani qaban. Yoo guyyaa beektee jabduudhaa san bira dhaabbatte beektee ofiisuma qabanii jechuudha yaaga tokko. Haa taatu immoo malee warri raayyaatiis raayyatti ufuma beekaa jechuudha. Warri Tigraayis warri Adwaadhaatii fi Shiree fi Shiraaroonis Tigrummaa fitti ufuma beekanii jechuudha. Oduma of wal beekanii waliyyaan. Duba maalii fi raayyaa ilaa ammaatu isaan jala deemee ogaanne silaa eessa dhaqaa jechuudha gaafin. Raayyaa carraa biraa qaba. Gaafii jabduu isan gaafadha. Saadiqaarra silaani Oromoodhaa siin jee addi bilisummaa Oromoodhaa isanii hammataa jechuudha. Woboo isa fudhata moo Abiyyi Ahmad isa fudhata. Barummanni Tigraay waraana guutuutti kannanii jechuudha. Gaafa beektee Finfinnee dhufanis waraana guutuutti kannanii duuba hiriiranii dhufan. Gaafa Eertiraa wallolanis isef dura kaanii duuba hiriiranii jechuudha. Gaafa Abiyyi wallolanis isef dura kaanii duuba hiriiranii yeroo sadeenu moohanii jechuudha. Nu beektee afaan keenya wallaaleef achi garagalee dhiisaa. Afaan keenya beekuu duuba hiriiruu dadhabneedha. Ati kaanuu hubattanyeetii yaada jechuudha. Geetaachoo Raddaadhaa
خليسا أتنو دبلو جانيني يتشو إيسان غافا ملزجو سيساد دبتا إيغا ملزجو إيساد دبتا إلا هنكا بيتي والنباني أسديبوتي إسوما دبتي في يتشو جرخون سوغا ترى مال برنو غاني أمني تغريدا والجلا ديمو فتاتانيتي دنتا إفرتي نمك أبئفتاني في درو حالي جلا ديمو اللي براتاني يتشوي nuti beete amba finne dantaa keenyaaf leenjifannee qopheeffannee jala deemuu miti nutuu fi wal jala deemuu rakkataa jirraadha sogaa eega gadaa keessaa baane rakkoo jajjabduudha keessumachiisaa jirra jechuudha akka Oromootti hayyee soo arra ummanni raayyaa ta'u maaliif as bahee hoggaa jenne isa beetee warra isaan itti galan kanaatu cubbuutti hojjete دو أفردي تقولني يتوي أينوتي جيتا تورتيس صادق رتيس أكاسي أما جا خدرت الدعورة تاني يتوي سوغا سينا بيتي almost أمات الإبسادين جارو خوالين درك أماني تجري تان كيسا ترى درات أمني رايا دا خيسابه هابا همالي تقرا خيسان بالو جانيتي قبصو تفوفا جراني يجوي سو قبصون أماني رايا تراتا نغاقيسا جرو خوني ريفولوشن صدفا داتي يجوي ساساي رايا رايوم ما داتي يجوي ريفولوشن خون ريفولوشن جابا غا يرو أما تلخيست at least حقرو ماوغا أبي أحمد وبچو لساتو وانغاري يجوي agaruma amalle rade bine motumma bututtu tenya wani yanu male abo jaru khun gamna duro waranas qopheefate jaarme siyaasatis qopheefate beete dubbi tigray saruni khani ati beete walta jumalat dufi beete duba gargari wajana jinfu taif wa wali galteen beete Pretoria jotuf wali galteen san cabsun isaanif beete akka beete uga monopoly tabatan hardi jeli manayda rana ma baftu jira hardi beete free from jail tayatu jira hida rana ma baftu yero amma tan khaysa Pretoria manahida TPLF so ga free jail kaldi sankad nun qabdu fi janna nabiyida stay away raya dubbin tulfifuni umatti daga majara khanatinu ammo resource isaan barbaachisu fi waan isaan barbaachisu cira dhaabbachuun abshaalummaadha maalif yeroo ammaa tana keessatti Tigraa keessatti khubbaan taphatamuu qabdu khubbaa beetee raayaatii fi amma dubbii beetee jaarmee siyaasa warra TDF fi warra Simirit wal janiin Simirit isa maqaan khama baafatan tokko jira amma Tigray People Democratic Party khaju dhufaa jirani gara waraanaatti illee naannoo Anfar keessatti waraana birgeedii afuriin gaatanii jirani kiflaxoorii afuriin gaatanii jirani I think ummanni raayyaa taraa duraatiif yoo Oromollee ta'uu baate ammoo hawayyaaniin taanuu waan ajaa'ibaati jechuudha so tolosaa keenyaan galatoom jennaani baalchaadhaanis falmadhu jennaan teenyammoo teenya itti jirraa jechuudha teenyammoo teenya akkamitti bilaqta teenya xiqqishoo rakkina qabdi jechuudha wanni immoo nama kofalchiisu keessa amata warra amata 60 dura jaarame yoo beetee guyyaa 6 dura jaarame kun irra jabaatee as bahe gaafi katana gaafiif gaafa nu jira jechuudha gaafi jajjabdu gaafachuu dandeenyu beetee Geetaachoo Raddaafaan yoo dhugatti arra jaarmee siyaasaa cimaa ta'anii as bahanii hawayyaanii mo'achuu danda'an taate waraanni TDF dhaatis karaa yaakuni as bahee Dabratsiyoon beetee likkitti galchuu danda'u taate dhiiroo keenya kunoo alaagaluu maaltu isaan qisee gaafiif dandeessee jechuudha. Maqmaqsi Oromoodhaa ammoo namni sadi sangaa wanni sa'aa kufe ol kaasuun dadhabuu jaa maqmaqsa beekadha yoo tokko
خيسا جاتشو خجيلي ملي إبتي سامي اللي أبي خوفه نمني سدي والأرخاص وان دد أوي شوي يو تكو بيتي خيسا جاتشو خجيلي ملي